kana fura qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Kiristoos du'aa ka'eera. Aangoof humna isaatiin seexanni hidhameera. Addaam bilisoomeera. Kanaan booddee hanga bara baraatti gammachuuf nageenyi ta'eera. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, ijoolleen tawaahidoo biyya keessas alas kan jirtan, hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa hundumti keessan nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Baga ayyaana du'aa ka'umsa Gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos bara 2014 baga nagaan geessanii baga walumaan geenye. Ayyaanni kuni kan nagaa, kan jaalalaa, kan fayyinaa, kan gammachuu, kan eebbaa, kan kuufaa Waaqayyo Gooftaan hunduma keenyaaf nuuf haa taasisu jecha. Ayyaana kana egaa gaafa dabarsinu yookiin immoo gaafa kabajnu kan dhukkubsatan gaafachaa, kan beela'aniif laachaa, kan dheebotaniif obaasaa, kan daaranitti uffisaa, hojii Waaqayyo Gooftaan gaarummaa akka hojjennuuf nu abboome hojjechaa akka dabarsinu Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru jechaati. Guyyaa har'aa kana gabaabbinaan jechuudha waa'ee ayyaana du'aa ka'umsa Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos kan waliin laallu jechuudha. Du'aa ka'umsa jechuun maal jechuudha? Iccitii du'aa ka'umsaa kana keessatti immoo maaltu raawwate kan jedhuu fi kiristaanni tokko waa'ee du'aa ka'umsaa kana maal beekuu qaba kan jedhudha jechuudha kan nuti waliitiin ilaallu jechuudha. Du'aa ka'umsa jechuun maal jechuudha yoo jennee, du'aa ka'umsa jechuun adda bahuu jechuudha. Namni du'arraa addaan bahee gara jireenya bara baraatti kan darbu, gara fayyina bara baraatti kan darbu, jireenya bara baraa kan argatu jechuudha. Macaafni qulqulluun waa'ee du'aa ka'umsaa jalqabarraa jalqabee hanga dhumaatti nutti hima. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Qorontoosiif ergise tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 20 irraa kaasnee hanga 23tti jecha jiru gabaabsinee gaafa laallu akkana jedheera. Amma garuu Kiristoos warra du'an keessaa ka'eeraa jedha. Kiristoos warra du'an keessaa ka'eeraa erga jedhee warri obbaafatan keessaas isatu jalqaba ka'ee jedha. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos osoo gara lafaatti hin dhufin du'a namootaa, du'a ijoollee Addaam balleessuudhaaf osoo hin du'in dura seera laphee irraa jalqabee yookiin uumama Addaam irraa jalqabee amma Kiristoositti kan jiran hundumti isaanii du'anii turan, obbaafatanii turan. Du'a gaafa jennu bakka lamatti qoonnee ilaalla. Fooniin du'anii gara biyyootti kan deebi'an, yeroon isaanii yookiin waamichi isaanii ga'ee kan du'an jiru. Foon isaaniitiin gara biyyootti, lubbuu isaaniitiin gara si'oolitti bu'anii dhiphachaa, rakkachaa si'oolii keessa jiraachaa turan. Warreen du'a foonii hin du'in immoo biyya lafaa irratti yommuu jiraachaa turan yaada isaaniidhaan du'anii Waaqayyo irraa addaan ba'anii biyya lafaa irratti gidiraaf dheekkamsa simatanii garbummaa daabiloosiin qabamanii cunqurfamaa jiraachaa turan. Kun mataan isaa du'aadha. Haa ta'u malee Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos warreen obbaafatan yookiin immoo warreen du'an kana keessaa du'a moo'ee ka'eeraa erga jedhee warra du'an keessaas immoo jalqaba isatu ka'ee jedha. Isaayyaas faan du'aniiru. Raajota gurguddoo warri jedhaman. Abbootii gurguddoo keessaa immoo kan akka Iyyoob, kan akka Abrahaam faa du'aniiru, kan akka No'ee faa du'aniiru. Garuu jalqaba eenyutu ka'e? Kiristoostu ka'ee jedha. Du'uun jedha. Du'uun karaa nama tokko akkuma dhufe, du'aa ka'uunis immoo karaa nama tokkoo dhufeedha.
karaa Addaamiin namoonni hundinuu akkuma du'an karaa Kiristoos immoo namoonni hundinuu du'aa ka'aniiru. Jalqaba Addaamiin dura duutiin jiru ture. Sababa badii fi balleessaa Addaamiif jecha duuti gara biyya lafaatti dhufe. Duuti ilmaan namoota irratti moo'e. Garbummaan ilmaan namoota irratti moo'e. Karaa Kiristoosiin immoo duuti ilmaan namoota irraa ka'e. Jireenyi, nageenyi, jaalalli karaa Kiristoosiin lallabame. Kun hundinuu akka tarree isaaf qophaa'etti ni ta'a. Kiristoos jalqabatti ka'ee jiraataa akkuma ta'e warri kan Kiristoos ta'an hundinuu yeroo inni lammaffaa deebi'ee dhufutti du'aa ka'anii jiraattota ta'uu jedhe. Du'aa ka'umsa jechuun isa kana. Kiristoos gaafa inni dhufu namoonni Kiristoositti amanan hundumtuu du'aa ka'anii jiraattota ta'uu akka danda'an macaafni qulqulluun nutti. Du'aa ka'umsa gaafa jennu bakka lamatti qoonnee ilaalla. Inni jalqabaa du'aa ka'umsa laphee jedhama. Namni gaafa cubbuu hojjetu seera Waaqayyoo gaafa diigu abboommii Waaqayyoo diigee cubbuudhaan gaafa jiraatu du'eeraa jedhama. Maalidhaan? Lapheedhaan yookiin illiinaasa jedhamu. Namni Waaqayyoo irraa addaan ba'e, namni Waaqayyoon hin beekne, namni cubbuu keessatti dhuubamee jiraatu du'eeraa jedhama. Namni du'e kuni cubbuu isaa fi yakka isaa beekee Waaqayyoon gaddisiisuu isaa amanee gara lubaatti deemee gaabbii galee gaafa qulqullaa'u fooniif dhiiga Waaqayyoo gaafa fudhatu namni kun du'aa ka'eeraa jedhama. Gara ofii isaatti, gara jireenya isaatti deebi'eeraa jedhama. Gara uumaa isaatti deebi'eeraa jedhama. Namni du'aa ka'eeraa kan jedhamu gaafa gaabbii galee fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhatee gara Waaqayyootti deebi'uudha jechuudha. Cubbuu irraa gaafa bilisa ba'u. Fakkeenyaaf namni tokko galgala ni rafa miti. Maaliif rafa? Boqochuudhaaf rafa. Yeroon boqonnaa isaatii gaafa darbe namni hirribaa dammaqa. Bakka mugee ka'a jechuudha. Namnis cubbuu hojjete keessaa dammaqee badii fi balleessaa hojjete keessaa dammaqee gaafa ka'u gara gaabbitti deebi'ee gaafa qulqullaa'u du'aa ka'eeraa jedhama. Kun du'aa ka'umsa isa tokkodha. Du'aa ka'umsi inni biraan du'aa ka'umsa isa dhumaa yookiin immoo tinsaa'ee zagubaa'ee isa jedhamu irratti namni yeroo dhumaatiif hundumtuu dhala namaa kan ta'e kan itti ka'udha. Du'aa ka'umsa kana keessatti warreen hojii gaarii hojjetan Waaqayyoon kan laphee isaanii qulqulluudhaan amanatan biyya lafaarratti seera Waaqayyoo eeganii kan jiraatan kan beela'e kan nyaachisan, kan dheebote kan obaasan, kan daaretti kan uffisan, kan dhukkubsate kan gaafatan, seeraa fi sirna macaafa qulqulluu eeganii kan jiraatan, abboommii Waaqayyoo eeganii kan jiraatan hundumti isaanii yeroo dhumaatiif du'a keessaa gara jireenyatti darbuudhaaf mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf kan du'aa itti ka'anidha jechuudha. Du'aa ka'umsa isa dhumaa yookiin tinsaa'ee zagubaa isa jennu kana namni akka hojii isaatti yookiin immoo firee hojii isaatii qabatee gatii hojii isaa qabatee du'aa ka'a jechuudha. Hojii gaarii kan qabu biyya lafaarratti waan gaarummaa hojjechaa kan ture jireenya bara baraatti galuudhaaf mirga qulqullootaa taa'uudhaaf kabajaaf ulfinaaf qulqullummaadhaaf mootummaa Waaqayyoodhaaf du'aa ni ka'a. Mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf. Biyya lafaarratti Waaqayyoon kan hin beekne waaqa tolfamaa waaqessaa kan jiraatan cubbuu keessa kan deddeebi'an gaabbii kan hin galle fooniif dhiiga Waaqayyoo kan hin fudhanne alalummaaf xuraa'ummaatti jiraachaa kan turan salphinaaf dukkana si'ooliidhaaf
dheekkamsaaf du'aaf waraansaaf ni ka'u. Eessaa? Du'aa awwaala keessaa. Ibiddaan gubatanii kan du'anis, dhukkubsatanii kan boqotanis, balaa adda addaatiin waan garaa garaan kan boqotan kan du'an, waamicha Waaqayyoo eeganii guyyaa Waaqayyoo isaaniif gaheetti kan boqotanis hundumti isaanii akka sadarkaa isaaniitti namoonni hundumtuu firdii du'aa sana fudhachuudhaaf ni ka'u. Firdii du'aa gaafa jennu kan hojii gaarii qabu tinsaayeedhaaf yookiin immoo du'aa ka'umsaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf kan cubbuu hojjete immoo boo'ichaaf, gidiraadhaaf, dheekkamsaaf, si'oolidhaaf du'aa ka'ee gara sanatti darbaa jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 irraa kaasnee gaafa dubbisnu tinsaayee isa gubaa'e yookiin immoo du'aa ka'umsa isa dhumaa kanarratti namoonni gatii hojii isaanii fudhatanii akka du'aa ka'an dubbata. Gooftichis ergamoota isaa wajjin dhufe yommuu firdiidhaaf taa'utti namoota bakka lamatti addaan qooda. Re'ootaa fi hoolota jedhee adda baasa. Hoolota warri jedhaman biyya lafaa irratti warra hojii gaarii hojjetan. Isin samii fi lafti kun osoo hin uumamin dursa mootummaa abbaa kiyyaadhaaf kan qophooftan koottaa gara mootummaa kiyyaatti galaa. Beela'een ture na nyaachistaniittu, dheebodheen ture na obaastaniittu, qullaakoon ture na tuffistaniittu, daareen ture na tuffistaniittu, rakkadheen ture na gargaartaniittu jedhee Waaqayyo Gooftaan qulqulloota warreen taane gaarummaadhaan biyya lafaa irratti yeroo isaanii kan dabarsan, gaabbitti kan jiraatan, fooniif dhiiga Waaqayyo murtaanii mootummaa Waaqayyo abdiin warra eeggachaa turan qulqulloota warra ta'an gara mootummaa Waaqayyootti akka galaniif yeroo dhumaadhaaf firdii yookiin immoo murtii kan itti laatu. Warreen karaa bitaa jiran cubbamootaan beela'een ture na nyaachisne, dhukkubsadheen ture na hin gaafanne, qullaakoon ture natti nuffisne, isin immoo warreen biyyi lafaa kun osoo hin uumamin dursa kan isinii qophaa'e gara si'oolii yookiin gara dukkana bara baraatti galaan isaaniin jedha jedhee Waaqayyo Gooftaan yeroo dhumaa sanitti namoonni hundumtuu gatii hojii isaanii qabatanii du'aa erga ka'anii firdii sirrii, firdii dhugaa Kiristoos irraa akka argatan lafa kaa'eera jechuudha. Du'aa ka'umsa jechuun isa kana. Du'aa ka'umsa kana keessatti egaa namni gatii hojii isaa fudhatee ka'a. Gaarii kan hojjete gara mootummaa Waaqayyootti, hamaa kan hojjete gara dukkanaatti yookiin immoo gara si'ooliitti, gara gaannama isaatiitti gatii hojii isaa fudhatee akka deemu Macaafni qulqulluun nutti hima jechuudha. Kanaafuu kuni du'aa ka'umsa Sodomaa jedhama. Du'aa ka'umsa kana immoo kan hundeesse yookiin immoo kan bu'uure Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos osoo du'ee du'a moo'ee hin ka'in dura Addaam irraa jalqabee amma Kiristoositti kan jiran namoonni hundumtuu du'anii si'oolii keessatti cinqamaa rakkachaa turan. Namni du'aa ka'uu hin jiru, du'aa ka'umsis hin jiru ture. Jireenyis hin jiru ture. Jireenya kana kan bu'uure, du'aa ka'umsa kana kan hundeesse Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Iyesuus Kiristoos du'aa ka'umsa kana akka inni hundeessuu danda'uu fi namoonni Kiristoositti amananii hojii gaarii hojjetan hundumtuu du'aa ka'umsa kana argatanii gara jireenya bara baraatti darbuu akka danda'an du'a kana Waaqayyo Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos akka balleessuu danda'u raajonni dursanii raajaa turan. Macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 25 lakkoofsa 8 irratti raawwates du'anii balleessaadha. Eenyu? Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos du'anii balleessaadha. Waaqayyo Gooftaan imimmaan ijaa nama hundumaarraayyuu ni haqaadha. Waggoota 5,500 namoonni hundumtuu bu'aa turan, gidiraa argaa turan, cinqamaa turan, lubbuudhaanis fooninis dhiphachaa turan. Boo'icha isaanii kana hunduma imimmaan isaanii kana irraa ni haqan. Guutummaa biyya lafaa irratti arrabsamuu saba isaa irra ture irraa ni fageessaa. Waaqayyo Gooftaan kana dubbateera. Abaarsa, gidiraa,
arrabsamuu fi eekamsa saba isaarra ture sana Waaqayyo gooftaan irraa ni balleessa, irraati ni haqaa. Aangoo du'aa ni cabsaa. Kana gaafa jennu egaa imimmaan boo'ichaa waggoota 5,500 ilmaan namaarra ture. Namni gaafa du'e du'arratti duutitti murteeffamee si'oolii keessa daabiloosiin qabamee jiraachaa kan ture, bilisummaa dhugaa kan dhabe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee ilmaan namootaaf bilisummaa dhugaa kennee du'a gara jireenyatti jijjiiree imimmaan saba hundumaa irraa haqee bilisummaa dhugaa isaaniif kenne jechuu barbaadetti Isaayyaas. Dhalli namaa baroota sanaaf garbummaadhaan jiraachaa kan ture Kiristoosiin garbummaa nafe. Duuti gara jireenyaatti jijjiirame. Aangoon du'aas ni booji'ame. Ilkeen du'aas ni cabe, ni buqqa'e. Nageenyiif bilisummaan dhugaa ijoollee Addaam hundumaaf ni laatame. Qulqulluun Phaawulos waa'ee kanarratti bal'inaan ilkeen du'aa cabuusaa, Kiristoosiin bilisummaan dhugaa dhufuusaa sirriitti bal'inaan dubbateera. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 54 irraa kaasne hanga dhumaatti gaafa dubbisnu wanti hin banne iddoo wanta baduu kanaa yommuu bu'u, wanti hin duunes iddoo wanta du'uu kanaa yommuu bu'u, inni duuni badduu bahee moo'ichi argameera. Kan hin banne hafuuradha, kan badu fooni. Bakka foonii hafuurri gaafa bakka bu'u, jireenyi gaafa bakka bu'u, duuni badduu bahee badeera. Eenyudhaan? Kiristoosiin. Ammas immoo moo'ichi kee meerree yaa du'aa, irfiin kees meerree yaa du'aa jedhamee caaffameera. Inni jedhamee barreeffames fiixaan baheera. Waggaa 5,500 guutuu du'atu moo'icha argate. Kanaan booddee moo'ichi kee eessadha? Moo'ichi kee suni badduu baheera, balleeffameera, badeera. Kiristoosiin jireenya argameera. Irfiin du'atti nama geessu yookiin immoo nama oofu cubbuudha. Cubbuu kan humna godhachiisus immoo seera. Waaqayyo isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos moo'icha nuuf kennameef immoo galanni haa ta'u. Kan du'atti nama geessu cubbuudha. Addaamiif ijoollee isaa du'atti kan geesse cubbuudha. Akka inni immoo humna godhatu immoo kan raawwatu seera. Seerichi isaan irra ture immoo seera daabiloosi. Seera Waaqayyoon. Kana jalaa immoo bilisa kan nu baase gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Amma galateeffachuun galanni ulfinni kan ta'uuf isaafidha Phaawulos. Kanaafuu duuti kanaan booddee ilmaan namaarratti bakka hin qabu, iddoo hin qabu jedhee qulqulluun Phaawulos akkuma dubbate duuti kan bakka dhabee bilisummaan dhugaa kan dhufe du'aa ka'umsi kan argame gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin jechuudha. Egaa kana jechuunis duuti barbadaa'u, duuti mo'amu, jireenyi bara baraa labsamu, ilmaan namootaa bilisummaa dhugaa argachuu isaanii hubanna. Waa'ee kanarratti Isaayyaas akkas jedhee dubbateera. Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 26 lakkoofsa 19 irratti warri kan keetii jedha. Warri kan keetii ni jiraatu. Reeffi isaanis du'aa ni ka'a. Isin warri awwaala keessa ciiftan ka'aa, gammadaa faarfadhaa. Yaa gooftaa, fixeensi ati ergitu fixeensa jireenya kennudha. Egaa laftis ekeraa warra du'anii ol hin baaftii jedha. Warri Waaqayyotti amanan, warri kan keetii jedha. Warri Waaqayyotti amanan du'aa ni ka'u. Reeffi isaanis boolla keessaa, awwaala keessaa
ni ka'a. Kiristoos du'ee du'aa akkuma ka'e kan Kiristoositti amane hundumtu namni du'ee hafu hin jiru. Du'aa ka'ee jireenya bara baraa argata. Du'aa ka'umsa booddee jireenyi ni jira. Waan ta'eef duunee akka achi hin hafneef Kiristoositti amanuun barbaachisaadha. Warra kan keetii jedha waan ta'eef. Warra Kiristoos ta'antu yookiin immoo ijoollee Kiristoos warra ta'antu du'aa ka'a waan ta'eef. Du'aa ka'umsa kana argachuudhaaf hojii gaarii hojjechuun, Waaqayyotti amanuun, Kiristoositti amanuun barbaachisaadha. Du'ee du'a moo'ee ka'ee du'aa ka'umsa keenya labsee waan ta'eef. Duunee akka nafne kanaan booddee abdii akka qabnu, jireenya bara baraa akka argachuu dandeenyu nuu labsee waan ta'eef. Phaawulos waa'ee kanarratti maal jedhee dubbata? Yaa gowwaa namni akkamitti du'ee du'aa ka'a jettee kan gaafattu, qamadiin ati baastee maasirratti facaastu osoo hin du'in akkamitti deebi'ee marguu danda'a? Namni gaafa qamadii yookiin sanyii tokko fudhee lafatti facaasu, sanyii sun tortoree erga tortoree du'ee booddee deebi'ee margeetu erga margee biqilee firii godhata. Namnis fooniin du'aa. Kan du'u ni awwaallama. Kan hin awwaallamne immoo kan hin duune immoo ni ka'a. Hafuuraan immoo deebi'ee maal ta'a? Ni ka'a, ni jiraata. Jiraataas ni ta'a. Kanaafuu egaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kan inni du'eef maaliif yoo jenne du'aa ka'umsa keenya nuuf bu'uuruudhaaf yookiin immoo hundeessuudhaaf. Ijoolleen Waaqayyo kan ta'an hundumtuu du'anii akka nafne du'aan booddee jireenya bara baraa akka jiru labsuudhaaf. Akkasumallee lubbuuwwan warra du'anii si'oolii keessaa baasuudhaaf kan inni du'e jechuudha. Lubbuuwwan si'oolii keessa jiranii baasee jireenya bara baraa akka argatan taasisuudhaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos du'ee foon isaadhaan awwaala, lubbuu isaadhaan immoo gara si'oolitti deemee warra si'oolii keessa jiran baasee jireenya bara baraa isaanii kennuuf mootummaa Waaqayyoo isaaniitti, mootummaa Waaqayyootti galchuudhaaf jecha gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos du'e jechuudha. Waa'ee kanarratti faarfataan Daawit faaruusaa 16:10 irratti ati iddoo lafa jalaatti ana hin laattu, ati si'oolii keessatti nan dhiiftu, isa siif of kennes ijaaniyyuu qilee akka argu hin gootu, ijaaniyyuu si'oolii akka inni argu hin gootu. Ati karaa jireenyatti nama geessu nama barsiiftaa, guutummaan gammachuu fuula kee dura, wanti namatti tolus immoo bara hundumattuu mirga kee jira jedhee dubbate. Lubbuu koo si'oolii keessatti hin dhiistu, ijaaniyyuu namni dukkana akka argu hin gootu jedhee Daawit akkuma dubbate gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos foon ilma namaa uffatee du'uun isaa warreen du'an sana du'a keessaa baasuuf si'oolii keessaa baasuufidha. Sababa Addaamiin duuti biyya lafaatti dhufe. Sababa Kiristoosiin immoo duuti biyya lafaarraa ka'ee jireenya argame. Namoonni hundumtuu Kiristoositti kan amanan jireenya bara baraa akka argatanii fi lammaffaa deebi'anii akka hin duuneef duutis akka isaan hin arganneef yookiin immoo akka isaan hin dhaalleef jecha gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos bakka isaanii du'ee warra du'an si'oolii keessaa baasee jireenya bara baraa akka argatan taasise. Ergite Daawit du'ee si'oolii keessa ture. Gara mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenye. Sababiin isaa yommuu Daawit du'utti aangoo du'aatu moo'ee ture waan ta'eef. Mootummaan Waaqayyoo gannanni ergamoota Waaqayyoodhaan eegamaa jirti waan ta'eef. Eenyumtuu gara sanitti seenne waan ta'eef. Lubbuu isaa garuu akka achi keessaa Waaqayyo du'ee du'a isaatiin baasuu danda'u duraan dursee mul'ataan argeera. Duraan dursee itti ifeera waan ta'eef kanaan booddee lubbuu kiyya achi keessatti hin dhiistu. Warra kanaan booda du'an immoo ijaaniyyuu akka argan hin gootu. Ati du'aa ka'umsadha, jireenya bara baraa kan namaaf kennu sidha jedhee Daawit dubbateera jechuudha. Kanaaf egaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos du'uunsaa kaayyoon isaa inni guddaan isa kanaaf. Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa 3 halkan 3 akkuma ture gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosis garaa lafaa keessa guyyaa 3 halkan 3 ture. Ilkee du'aa cabsee du'a moo'ee ka'eera. Ijoolleen Addaam hundumtuu warri Waaqayyotti amanan akka hin duune du'ayyuu akka arguu hin dandeenye isatti amananii akka jiraatan mootummaa isaa akka dhaalaniif jecha gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa irraa kan egaa du'aa ka'umsa nuuf bu'uure waan ta'eef nutis lubbuudhaan si'oolii keessa buunee akka hin gubanneef du'a akka hin argineef si'ooliis akka hin argineef jireenya bara baraa akka argannuuf
mootummaa isaa akka dhaalluuf biyya lafaarratti waan waaqayyoon irraa gaafatu hunduma waan waaqayyoon irraa barbaadu hunduma hojjetnee fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuun gaabbii galuudhaan murtoofnee jiraachuudhaan ijoollee waaqayyoo taanee dhumarratti immoo mootummaa waaqayyoo akka dhaalluuf hojii gaarii nurraa barbaachisu hojjechuun barbaachisaadha. Duraan dursaatii yaada keessan mootummaa waaqayyoo irra kaawwadhaa. Inni kaan isinii dabalama jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 6:31 irratti akka barreeffame yaada kee jireenya keenya isa jalqabaa kaayyoo adeemsa keenya isa jalqabaa mootummaa waaqayyoo irra kaawwachuu qabna. Mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf hojii gaarii qabaachuun barbaachisaadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 25:31 irratti isa barreeffamee jiru mirga waaqayyoo kan nu dhaabuu danda'u seerota wangeelaa raawwachuun barbaachisaadha. Cubbuurraa bilisa ba'uun barbaachisaadha. Gaabbii galuun barbaachisaadha. Fooniif dhiiga isaa fudhannee murtoofnee jiraachuun barbaachisaadha. Kana raawwannee waan waaqayyoon irraa barbaadu hundumaa eegnee ni jiraanna taanaan duuni nun argu. Jireenya bara baraa arganna. Akkasumallee ijoollee waaqayyoo ta'an seera koo yoo eegdan waan ani isiniin jedhe hundumaa yoo raawwattan ani diinota koo isiniin hin jedhu firoota koo isiniin jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 14:15 irratti akka dubbate fira waaqayyoo taanee bara baraaf jireenya bara baraa arganne qulqulloota waliin akka jiraannuuf hojii gaarummaa raawwachuun barbaachisaadha. Hundumti keenya cubbuu keenya irraa bilisa baanee gaabbii galle fooniif dhiiga isaa fudhannee murtoofne mootummaa waaqayyoo akka dhaalluuf waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru. Amantaa keenyatti waaqayyoon nu haa cimsu. Iccitii hafuura qulqulluu isaa hunduma keenyaaf nu haa ibsu. Egaa ayyaanni kun ayyaana nagaa kan jaalalaa kan eebbaa kan nageenyaa kan gaabbii galle fooniif dhiiga isaa itti fudhannee itti gammannu ijoollee waaqayyoo kan itti taanu waaqayyoon hunduma keenya nu haa taasisu. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Wasbaate Lexaabeer.